Cosa risini ma magari? Oh, bishan no basi di kamera andar guradi. Aku kan rukwe. Dum mau badau. Ay kira yo rukwe ay gimana gitu. An takab yalla ray furu diyalin. Ijaran tanah khesumman Kenya munshida bekama shababa fulud rafdalaga hadur ani gannu robsan walin jirra. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagana gian dufti. Bagana gian idan. Robsan dalata isati. An dalata magala Finfinnee. Magala Finfinnee dalate. An duro oromia. Hai ana warasiti sawdure wala. Ati akasuma ma warmasiti. Achi dalatus. Ati dalatus warudre dawat. حبيبي أجل اللي يخلوني الدواء nuti ko challenge sigoti redutti wanni asomu amma nashidatan akawan namni warabi ala tifudu barbadu wannuman khayun gama nashida namni dufuda akawan garte namni biya ala tanarra wa barbadatu akasi fudataati dubbi tana kamilal dubbi kana annama muslimati yonda fanta kadaw namni muslimati la wan rabbi lo ma bus khasa barisi fi qadara tiyamana namni muslimati sir fakenya la tawma fakena tawma ta kharana jalati tum bakafete sira debeta jalatu bakafari sira jalati tum taka qabenya lalatu baridina lalatu bakal lalatu idol lalatu wan taka lalatu jalati tum bakafete sira debeta khunana ka khiyati usura al kharana ila al kharana shidati inteni akanamu ila al kharana echun mutwanu khasitu ntibeqa ila al kharana ya khanamu akka sirrifatuf khana hiri rabbi tun hirin qodara biti khana nama warra khana rabbi barisa yo rabbin amerika rafuto sinja amerika rafuto canada rafuto sinja canada rafuto asga deveduma madagascar yo sinja madagascar betu gurati hoda baroda jo baroda baro bakoro bisi khada be khada baka khada bin sani ilaalchisaa kanaa miti jechuun ilaalchoo sirreeffatan irra bareedaa jeetii yaada namni kun akkana taa'ee namni Roomaanis Ameerikaa irra biiree qoodee fi nama fuudha Roomaan jechuun maqaan qabannes tun hireen qooda rabbiiti hiree dhuga amma nuti miidiyaa dura jirra daawwitii dura mul'annaa fi reedduun namaa nu arkee nu baraa sababa saniitiin hireen dhuftii maaltu dhufta sanuma amma gariin namaatis mana taa'ee akkas ta'uu fadhu jira mana taa'ee akkas ta'uu fadhee gizee dhabe maal jaa warra nashidaa kun wanni isaa waywaataniif sodaa rabbiitii fi baala sottaadhe beekamanii biyya alaa ta'an amma ani isinirrallee hin beeku isin warra nu dura hojjete an ammatti biyaansi hin turu eega xiqqoo bakka kana mul'adde amata takka wayfaan ta'a kan gurra namaa keessa hedduu seene lama akkasii amata takka lama ta'a jechuun hedduu isinirrallee arguu baadhu chaalenjii hedduu nama qunnama yeroo ati fakkeenya namaa taatee deemtu hedduu malee chaalenjii hedduu takkaan nama qunnama namni wanni yoo gufatte qofni sitti laata namni beetaa quba tanaafi jechuun namni kun yoo waan takkamna jechuun wal jala yoo ta'e fakkeenyaaf an dhaqee ati yoo bakka san waan san goote warra nashidaa waliin qabatan akkasii nam tokko of eeggara harkannaan maqaa waliin fudhatan malee isaanis amma naafiyaati wanni waliin nufitu nashidaa waliin nufida hojii artii kanaa waliin nufida malee anis jireenya kiyya bakkaan irraa furumaa ta'e ka jireenya kiyya warra kiyyaatiif waan anumaa quba qaba kayitis atumaa quba qaba abalu kun amma ibsaan kun wanna dhaqee isaanis dirqama achiin dhaqee wanna fuunuu qabaa yoo hin jiru taate an duraanuu nama kaayyoo qabu miti nama karoora qabu miti jechuudha tanaafuu hireen qooda rabbiiti san rabbiitutu namaa hira amma gamanumaan hawaasa keessatti waadha qalbii isaanii keessa dhufuun oolu jeeti ati eessarraa fuuta jenna amma hawaasa keessatti haasoo jiranii waan yaade takka jechuun waan ifitti hime takka an takka biyyaalirraa hin fure jaaleen beeku ammas otoon if danda'ee waan maqaa kiyyaa yaamu takka qabeenya mataa kiyyaa takka qabu gachaa qabeenya mataa kiyyaa takka osoo hin qabu ni furas dee yaadeen beeku garuu jechuun bari wanni bari isaan laalanii ilaalcha warri maarreedhaa Ameerikaa manaaman jaaniif kan itti fakkaatu nama akka nama namni Ameerikaa jiru san isaan jiraachisu takka itti fakkaata beektaa akkas fakkaata jechuun kana jechuun dhiirti takka akka dhalaan jiraachistu namni inni fadhadee yaadu ta'e durumaanuu san jechuun sammuun isaa ife wajjin jiru jechuudha inni ife wajjin hin harkanne namni isaa garuu atiif dandeessee fakkeenyaaf bakka fadhaatu Ameerikallee yoo ta'e anammaa yoo Ameerikallee haa taatu yoo fakkeenyaaf hiree qooda rabbii wali Ameerikallee haa taatu anasii yoo hin dalagadee asii waan ta'u godhadhee fuudhee asii fidadeen maal jaagisee samee namni jechuun ani kaayyoo mataa kiyyaa takkaan qaba
hanqaan qabeenya mataa kiyyaa takka waan maqaa kiyyaa yaamamu waan warri kiyya irraa gammadee hawaasa namni irraa gammadu gaafaan qabaadheen fuudha gizee san rabbiin bakka irraa fidu rabbii beeka gizee san. Irra hedduutti kaayyoon dhiira hunda akkasi. Amma nutis gaafa dura dalagaa artan keessa turre maal wanni nuti jennu fadhii keenyaan dalagannee dhala takka fuunee mana keenya galfachuu barbaanna. Hawwii dhiiraa tokko dhiiruma feete amma gisee kutaa 12 fixee hedduu sii gala amma kutaa meeqa jirtaa? 12 jirtaa. Hawwii dhiira hedduudha uumaati amma asoote. Garuu namni akkatti yaadu akka biraati. Imeejii kana ilaalcha kana ifama wajji dhiirtii nashiidaa jettuu dhiirtii hawaasaaf waa dalagaa isiitiif malee waa barbaadaa miti. Wanni nuti ibsu waa barbaadaa miti. Dalagaa waan aartii qabu nama san cinaa dhaabbachuu. Sirri. Kanuma garanumaan inshaallah rabbi dee biyyuma keessaa fuudha malee. Inshaallah. 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 Yaa rabbi. Inshaallah. Asuma sirri. Ilaalcha tolchina. Sirreessuu qabna. Sirreessuu qabna. Fakkeenya bareedaa naas hiitaa dura. Bakka sitti fakkeenya Natti aanta jechuudha. Amma chaalenjii qabda. Ayee. Chaalenjii qabda. Gaafii nan si gaafadhu yoo hin deebisne qixaaxa jira. Qixaaxaan jidduu qophii qixaaxa. Gaafii nan si gaafadhu san takka ni deebiste takka qixaaxa irra naa wayyaa filannoo keetti. Ayee. Saala obsaa Badruddin keessa nama tokko nashiidaa keessaa baasii yoo siin jedhan eenyu baasta? Nama baasti muhiim takka ammoo qixaaxa keebatu. Fakkeenyaaf oduu nashiidaa hojii daleenee moo? Hojii daleeguuf deeme? Nashiidaa hojii daleeguuf deemtan guruupiidha. Ayee. Obsaa fi Saalaa fi Badruddin keessaa namni tokko bahuu qaba yoo siin jedhan ati eenyu baasta? Anis ni jira. Ayah wajib sih. Afran ini nanti Afran. Isa sedih kita nanti kabur yo jangan. Ayah anu manja. Anu apa? Mari sedih nanti kerja. Sedih nu anu kan sih kami. Sedih nu namanya Jawati. Ofsar sana Jawara, Saleh sana Jawara, Badrun sana Jawara. Abbas undir kam aja nama Isa. Dirkam? Undir kam. Sana usahanya kayak gitu titik Aho, ni kita tahu mari. Wah, ni kita tahu mari. Apa tu nuan jenis? Nuan jenis ni kita tahu mari. Akasi. Kita ni lafuma. Lafuma. Hai. Bishan makan afur atau konfit. Lava. Bishan makan afur atau konfit. Mana rosto mana gue betul kan kau sih jadi. Awak jadi lupa tu wallahi. Mana bicara ni aku entah tu. Tahu deh. Go tu. Awak mana nyatanya dia tu. Awak guru. Bismillah. Kita ni dikam kita datang muka bajang kak. Awak tu first kandung tu guru. Haa bilang kan aku tu fitman ini dah. Amal lagi. Bismillah ya. Anda tu first jadi ni afur atau kon. Badruddin fi Saalaa fi obsa awal semua jalan tu. Jangan gerak buta buta. Aku ambas tu ni tahu tak betul. Awak kan lebih cistan. Awak tu akan mula ni. Indah sedih. Dia tu awak dia orang aku ni. Sedih orang jadi satu. Jolo lucu sedih tu balik. Bisa nu aduh. Kalau dia. Di mana sih? Mana bas? Hati anak. Nama mereka adalah ini tak raja. Kalau mana? Awak jadi sih fajar ya kan? Amara tidak sana lagi. Lama dah bisa nu yang anda dia tamar. Kau bisa nu itu. Awak kan rukwe. Ya. Ini. Kita himani dan siapa dulu je dia. Aku selalu bahasa itu sama aja lah. Terus tak bahasa. Wah selalu saya kita. Mee redduun nama nashidaatti si beeka atis dalagaa nashidaatiin hawaasa duratti dhufte alama nashidaa kana kam seenuu dandeessi? Alama nashidaa kana chaalenjii tu tokko keessa dabalee seenee sila amma karaa nashidaa kana bakka tana hin jiru agaruu ta'an obboleeyyan kee sababa obboleeyyan kee takka takkaatiin karaa nashidaa artii islaamaa kanas dabale. Dur takka xiqqeenya raayii waa'ee artii kana hedduu jaalladha waa iddoo kana. Sagalee baasee waajjoo sana xiqqeenya raaniin jaalladha. Joon ture woo duraan takka yaa wallumaan joo ture nishidallee hin beeku. Wallee. Wallee joo ture woo. Wallee sana akka malee
Kaastaa anaa xiqqeenya daaddeentee mutiin kaastaa kaasa kaadde ollee jiru ture. Eenyu fa'a? Kaastaa ni jira warra dur takkaan maqaa isaa illee ammayyaa dur ma irraanfatte. Maqaan illee hin jaallatu. Abbaan kee fannaa yoo. Ni jedhan bakka jechuun waan waajoo kana waan hedduu jaalladhuufu gisee qoqa kiyya na harka warri gandaatis ummaa saalah takkafaa jira yeroo kamisaa kan harka saalah mushida mushid Salah Ahmad ummaa isaa mana isaaniitti yeroo kamisaa galgala kana waan akka halawaa fi xaafaaci kana deddeebiiti salawaataa kana faa jechuu ture saalaayis ni jira anuma harka sanii saalaa na dura seeni anama nashidaa keessa ture inni na harkeeti mucaan kun yoo akkana deeme kakara biraa kutaa waan kana jaallatuufu as deebi'uu qabaa jedheeti obboleeyyan kiyya obsaa fi alansaar warra wajji dalagu ture obsaa fi hamdii kara isatti dhufan yedoloo takkaaf yedoloota yeroo hojjetuu fi yoo akkanatti roobsan takkaa jira isaaf keessan hiixanii wajji minaamin jettanii jechuu wajji hojjettan hojjeetiiti. Eenyija? Saalaa ijeenii tiime isaan yedoloo yeroo dalaguuf isaaniif. Sanii obsaan na dhufe yeroo san hedduu malee yeroo san yeroon kutaa 8-7 baradhaansa. Seenee anaa axannoo jiru na dhufe obsaan ammoo beekaa. Obsaan samboota kana jeenatti hime anis waan sababa irra jiruuf aartii isaanii ni fada waan jiru kana bakka waan sababa irra jiruuf hayyaa waan jeeni samboota akkasitti nashidaa duraa tahaadhatoo jettu dalagee yeroo duraatiif karaa nashidaa akkanatti nufi rabbii gadiitti saalahumaa fi ijoollee teenyaatu nu nagee karaa nashidaa kana. San dura silaasee qabuu baatan qotte. Silaa. Siraaraan tan yaa bareedduu malama jetta. Bareedduu kunoo. Waan maalaa san. Laa ilaa. Awwaara baga rabbi si deebisee. Ambooni yaa tuuba. Dirqama yoo beektaa. Dirqama. Yoo inni garuu. Sagalee namaati jibbisu tokko nuyi tokko akka taata. Akkam. Eenyu faraa. Nama feeti. Sagalee jibbu. Sagalee nashidaa jettuun baala. Sagalee nama nashidaa tu. Tajibbitu noo. Wallahi jira hakiitiin dhagee gaastrik na qabu jira. Garuu ijoollee haa qabu yaa ijoollee teenyaa miti wallahi. Ijoollee teenyaa miti haa. Haa maqaa doon fokkotaa malee. Fokkotaa mataa doon. Ayi warra jira. Ayi kataa mukaa wayina koo qabaadhi. Eenyu kaa maqaan isaa? Eenyu kaa maqaan isaa? Maqaan eenyu Abdusalaam san. Abdusalaam kan bakka na aarsaan kooma naan taasisan. Silaa firaa dhiisee irra jira. Garuu dandeettii ni qaba mucaan san. ni qaba. Ni qaba dandeettii. Maal ibsiin taane? Amalan qabu dhiisee. Dhiisee oo. Awwaar kaan irraa yaastee wallahi bishaan. Sirraa dhiisee. Ayyaa. Osoo nashidaan eegalin dura wanni ati sila fadhu tahuu feetu maali sila? Mushida osoo hin tahin dura wanni ati sila hawwuu turte tahuudhaaf. Akka barnootaan an yeroo hunda bizinesmaaniin toofadha. Duruma irraa gaafaan kutaa 5 bara duraawu bizinesmaaniin toofadha. Inshallah fuulduratti illee ni ta'a. Namata ta'a. Hani barnootaan xiqqoo barnootaan illee wayyumaan ture. Barnoota maaniin dhiibbachaa jechuun fuuldura kiyyatti barnoota kiyya fixee bizinees maanajimentii karaa adeetii yaada qabaatu ture. Rabbi si yaa godhu Inshallah. Rabbi hojii. Nashidaa jechuun alatti kanaan ati qabdu ni jira. Nashidaa jechuun alatti ilmi namaa hundatti akka qophatti waan dandeettii mataasaa akka qabu jira. Nashidaan aartiidha. Nashidaa waan akka harka jechuun jireenya kiyya keessatti waan akka bakka diina kiyya cinaa dhaabadhuuf harka lameenuu jireenya kiyyaa fi nashidaa qophatti hin qabadhee deema. Waan jireenya kiyya keessatti garuu dandeettii waan naafan jedhee waan hedduu takkaa jira waan warri kiyya itti narraa gammadu jira waan hawaasni kun itti narraa gammadu jira jechuun barnootaan heddullee too baatu xiqqoo takka niin qaba jeetii yaada. Kana garuu waan jechuun shannii teenyarraa dhaalle waan abbaa kiyyarraa dhaalle jechuudha. Barnootaan xiqqoo waan nashidaalatti barnootaan heddullee too baatu xiqqoo. Faamilii keessatti akkasii. Faamilii keessatti. Barnootatti fannaa qabda. Faamilii irraa. Amma ati ani wanni jechuu barbaadu. Amma nuti Saalah Hijii Anaa Badruddiin waggaa dheeraa dabarsine. Nashidaa fi aartii dalagaa kan keessatti. Garuu immoo ati maaltu kana daddafee miidiyaa irratti beekumtii sii kan dafee amma ati ganaadha umriin ta'e dalagaan ta'etis gana dalee dabaleen dalee
iccitiin ati daddaftee kana beekamuudha amma tiima ukhuwaa keessas qaama tokko ukhuwaa akka dareedhaatti nashidaa hojjechaa jiru kana iccitiin ati akka daddaftee hawaasa duratti hawaasa birattis qeebaltee harkachuu kun iccitiin isaa maali? Iccitiin isaa dhugaa rabbi abbaan fedhe namni fedhe fakkeenyaaf ilaalcha waan takka itti hojjetu qabda. Ilaalchaa fi karaa itti waan sana hojjettu ati yoo tolfattee ilaalcha keessa rabbii biratti jaalatamaa ta'e rabbiin waan takka galmaansi ga'uu ittiin ulfaatu jeetii yaada. Gaafa dura waan kan eegalu an takkaa ittiin beekama jee galeen beeku. Nashidaa yeroon hojjedhu waan jaaladhuuf bakka akka malee jaaladha waajoo kana. Jaalaluma isaa ta'e. Jaaluma jechuun jaaluma waajoo kanaafiin karaa aartii kana nashidaa hojjedhe malee ittiin beekama jee nuti. Silaan gaafa san ittiin beekama jee waan kana irra itti laffee jechuun ittiin beekamaaf qofaaf dalage hanqafa ta'uu rabbiin jechuun chaalenjii tu takkaas qunnama. Sirri. Ittiin beekamaaf yoo daleeti. Yoo xiqqoo takka dhaalte sammuu ta'e if keessatti jechuudha. Takkaffaa kana wanni xiqqoo takka jechuun ilaalcha kiyyaa fi ilaalchinaan waan saniif qabuutu rabbii biratti gaarii jeetii yaada. Itti aan sun ammoo itti aan obboleessa kiyya takkaffaan Saalaa Mahmadii akkanatti ol ka'ee waa hojjechuu danda'u. Dhugaadha inni na durallee hojjetee jira. San durallee albamaa hojjenne san keessatti yaadaloo baay'ee takkan gargaaree ture Saalaa. Hedduun galatoomfachuu barbaada. Isatti aansee ammoo sababni guddaan akkana bakka kanatti bakka nama jiru kanatti argamu katee namni bira isatti aanee atuma obboleessa kiyya Ibsaa Abdiitii fi Badruddin Ahmad. Hedduun baay'ee isaan kan hedduun jaalladha akka obboleeyyan kiyya guddatti yaadaan. Akka saayibaa akka warnaa osoo hin ta'in akka obboleeyyan kiyya guddatti yaadaani. Rabbii gadiitii fi waan hanqa kana waan amma dubbadde kana achitti wanni akka bakka kana godhe obboleeyyan kiyya kana galatoomaa hedduu malee galatoomaa jaan. Guddaa galatoom rabbumaa sababa sii godhe wanni biraa jiru immoo laffaatumaa fi amala. Nashiidaa yeroo dhageesse abona irraa dabarsaa tanaan fadhu taate. Yaa ilaa ilaalaa. Ati nashiidaa dhaachuu baate hoo waan dilaa jira argaa fi nashiidaa. Nashiidaa keessa jirtaa waan hin baane. Nashiidaan jibbumoo. Nashiidaa keessa dhageesse. Awwa dabarsi jettu. Afuuta gaafa wanna bira dalagu ture san. Maqaa nashiidumaallee nagartee nashiidaalee bakka ustaaduudhaa bira dalagu ture san. Nashiiduma teessan. Teenyaa kafalee haa ta'u habba falee. Oke duulaan lagarree. Fi kakiyyaa wannaa bira dalagu ture sanis. Namicha bakka wanna san dhiisee ati maqaa isaan sun dura. Nashidaalee bakka kana dalagamtee fadhu malee nashidaalee anamma guddaa inda warra Raayyaa faas Abdurrahmaan Hussein faas Najjaash faas nashidaalee hedduu dasna jaan ijoolleen teenyaa ta'uu baastu ijoollee Maayer faanis qabaasan Maas faan ijoollee hundi warra diriiraa keessaa Badir faanis warri baasan ijoolleen. Nashidaalee isaanii. Durdursanii feetu jechuudha. Warra istiikwaalitiin dalagamiisan. Ayyaa. Sanii feene jechuudha. Ayyaatis fayyaa qabu. Baatee jalaa. Tani jira. Nashiidaan ati hedduu jaalattu ta'e. Nashiidaan akka malee jaaladhu nashiidaa aadaatiin yaadatu. Nashiidaa isa waan hedduu takkaan itti yaadadha. Nashiidaa isa yeroo dhageessu gara namaan beektaa aadatii akka malee jaaladhaan. Nama an akka aadaa fi abbaa kiyya. Aadaa fi abbaan kiyya aartiin an jiru kanarratti akka ittiin ilaalan akka achi ba'aniiti akkana amma achi ba'ee jechuudha bakka akka nama adinaaqii kiyyatti na ilaalan. Aaditi yaada baana dalagaa kiyya akka malee hordofan hedduu malee nama na barataatti keessa aadati hedduu malee na jajjabeessitee ture. Rabbi umrii aadaa dheeressuu fi isii itti yaadadha nashidaa tana. Tanaaf nashidaa takka nashidaa amatatti haaree yoon hin dalagaan nashidaan san irra jaaladhu qabu. Nashidaa aadaa san baay'ee jaaladha. Namni nashidaan tun tamii jechuu mala inshaallah liinkii as jala isinii keenya. Nashidaa san. Nashidaa san daawwadha inshaallah. Amma tana ni himte. Yoo nimmoo bishaan kee gitti. Di sini bishaan. Hanga ammatti dalagaa keessa hanga jirtu kana namni si bare. Silkiis ni dawwala. Ayyaa. Sanis ni jaa. Nama siin jaaladha jee tokko nuu himi. Maqaa. Tahi. Bishaan gitti hin gadhi. Akkam siin jaaladha jechuun maanaam si Jaaladha dhalaan ni jetti. Dhalaa moo ati dhalaa qofa malee dhiirtiinis kan jettu ni jira. Eetii maas yaadatte. Jechuun bakka na dannaqeetti na jaalata malee. Dhiirtii yoo feete dhiirtii amala dhiiraan beeku. Awwa jabaadhu waan bareedu jirta kubte bakka. Hoy dhala. Dhala dawwaltee taataan beeku. Siin jaaladha walamsa moo. Sanarraa dhiisii yaa'u.
Ayusa bishaan bishaan dhuguu fadhaa beektaa. Bishaan nu waasi kaayusa wallahi waan biraa naqatte amma naqatte tana bakka waan biraa naqatte wali ande su naqatte tana bishaan awala ruka caalake ay nagartu caalake amma ko ay nagartu ati aw litera ta ko wana sanu litera Cina ada berzero. ato aragu ya kutunya ni ada Kita akan sebenarnya gastrik sih tahu. awla la lisa Bishaan sivis fayyaa. way fayya fayya garre garaa urku sawi sari Kalian tadi kamu tuh jadi. awa sini je ayya bismillah tanah Cina Kayak di desa apa? सत्तर या सत्तर या सत्तर यार इसमें Jangan sebentar. बिस्मिल्लाह नो जुल्ली देनी आवाज़ कर गाड़ी साथ ना रबिया Warna sih agar gar. Ayo tuh hangke. Oh. Aku nunggu sebentar tadi. Go. الرجاو namni ati akka fakkeenya laallattoo akka walii galatti akka addunyaa kanarra jirutti namni ati akka fakkeenyatti gama nashidaatiin haa ta'u maaliin haa ta'u qalaallattu jira. anggaman nashidaatiin namuu fadhii isaa adda adda namuu waan takka fadhii isaa dhaabbatee jechuun nashidaaleen jaalladhu hedduun qaba. Fakkeenyaaf nashidaalee albama nashidaalee ta'e takka mee gammadii seeqee tufaa albama baduru nashidaaleen hedduun jaalladhu keessa nashidaalee afaan oromoo keessa nashidaalee tanneen ni jaalladha. Dakumoo nama jechuun hundarra fakkeenyaaf waan isa bira jiru osoo hin ta'ini waan isa biratti argamuuf takka waan akka obboleessatti wajji dhiyaatu waan ta'een salaama madammaan hedduu yeroo duraanii ani isatti wanna joofadha bakka. Akkasa amma qalama isaatiin dalaguun hedduun jaalladha muudii isaatiin jechuun. Namaan akka maleetti fakkeenya godhadhaan hundarra nama jechuun warra namuu addunyaa tanaa ta'anii dhaggeeffatan nashidaa fakkeenyaaf maayirzeen fa'aa manaamun otoo waan ta'ini isa akka akka waliigalatti jechuudha. Akka waliigalatti saalumaan fudhadhayyuu. Dandeettii isaatis irraa dhaaluu feetu. Nama dandeettii isaatis fakkeenyaas godhachuu feetu saalamaa. Saalamaa akka malee nama dandeettii hedduu nama dandeettii cimaa qabu beektaa hojjeteetii as hin beekne malee inshaallah amma fuulduratti albama hojjechaa jiran itti fakkaatan. Inshaallah albama isaatis hawaasa bira yeroo gabaabatti ni gaha. Yeroo gabaabatti inshaallah. Irra hedduutti beekta namni keenya keessattuu hawaasa keenya biratti hin baramne wal adannaquuntu maal jaaniin wal moggaasuun maal jaaniin ta'a. Adannaquun ta'a maal jaaniin. Moggaasuma hawaasa keenya yoo hin beekamne nama biyya alaa jirutti waan kanaaf dhiyaata. Nama keenya faarsuu fi dandeettii isaa qoodanii fi namni kun nama dandeettii qabu hojjechuu qabaa. Akka addunyaatti illee nama yoo as bahee dalaguu namni hin jiru hawaasa keenya biratti hedduun jiru. Amma ijoolleen teenyaan ni dalaga wallahi akka Itoophiyaatti amma ummatuma keenyaaf maaf afaan keenya yoo if duuba goone malee afaan keenya sila afaan bakka qabu afaan liqiitti illee ilaalamuu danda'u afaan namni hundi ammas ni sodaata warri afaan biraatiin dalagu kunu ni sodaatan afaan keenya kan afaan keenya kun yoo itti hojjanne afaan ni dandeenya jechuun ni dandeenya ni hojjechuu ni dandeenya jeetii yaadaan namni dandeettii qabu wanni afaan keenya kuffisu maal ni beektaa fakkeenyaaf nama takka namuu kana dandeettii adda addaa si kana ibsaaf dandeettii kana roobsanii dandeettii kana badruuf dandeettii kana nama hundaaf amma nama abaluuf nama nuuraaf daawwatu jiru kana namuu dandeettii mataa isaa qaba. Fakkeenyaaf aartii keessattis aartiin tun waan takkaa miti. Nuti kun aartii musliimaa hojjennee kaane aartiin tun waan takkaa miti. Aartiin tun karaa biraa jira tiyaatiraa jira waan hedduu waan jiruufu dirqama abaluu kun nashidaa baaseef hundi khayyaas nashidaa baasuun qabu. Wanni guddaan amma afaan keenya kuffise kana. Fakkeenyaaf dandeettii isaa sanarratti hin arganne abaluu kun afaan beektuun afaan abaluu kun baaseef akkas abaluu sadiin taadeeti dhiibbate. Nashidaa san baasuufadha. Kana yoo jechuun namuu dandeettii isaa beekee waan danda'u irratti hojjetu taate afaan keenya kun bakka inni harkate jee ni yaada. Siree wala namni yoo waan kan nama ibsan rabbiin gizee si uumu dirqama doktora taataa fi miti ati. Inni yoo doktora ta'e ati narsiingi ta'uu malta. Yookaan injiinara doktorri keessa taa'ee dalagu san injiinara mana san jaaru ta'uu dandeessa.
yookaan qalama qabbii illee ta'uu dandeessa. Qalama qabbii yoo hin jiran eenyu qalama dibu. Eenyu dibu. Kunis mooyaa mooyaa masii Dandeetuma namni qaba. dirqama waan hawaasni fadhu san ta'uu qabdaam. Yoo namni tokko mushita ta'ee itti beekame hawaasni jaallate atiis waan san taatee namsi jaalachuu qaba jechuu miti. Waan si keessa jiru si garsiisa rabbiinu dandeettii ta'ee beekta. Yoo kaameeraa qarasuu taate kaameeraa. Yoo ediitara taate ediitara. Dandeettii beekta. Hin tuffatin namni bakka itti kufu waan dalagu gisee tuffate qofa. Namni yoo waan biraatii mitiiti. Maal jaaniin nama baatirii qabatee dhaabbatu takka ammoo dalagaan isaa waanuma takka poostara laxafuullee haa ta'u. Innaa haddii sanitti yoo dalagaa isaa hin jaalatin successful hin ta'u. Namni isaanii abadan bakka yaade san hin goonu. Hawaasni keenya Yeroo dura bakka irra jirtu jaalatu. keessattuu diradhaa kana keessatti haayikooppiin tun heddummaatti yoo abaluu maal ta'e. Kunis maal ta'a abaluu kana ta'eefin bakka sana ta'a. Hin ta'u bari hin dhaqu bakka sana hin dhaqu. Jechuun bakka ifuma afaanuma keenya kana fokkisa akkasii dalagaa kwaalitii dhorka. Dalagaa kwaalitii gisee dhabdee namni alagaan illee waan asitti. Sun inshallah. Hiree takkan siiqan yoo gaafii kanaa qaban. Ahoo. Waggaa tokko hafe tokkicha yoo nanis deebisuu dadhabanii dhufu. Wallahi. Hiree siiqan qaba. Awani obaas nakam. Wallahi. Baadiyaa gaafii. Gaafii ni barbaada qoy kha. Ati fitattee irraa? Ani fitaddeeti. Ayya. Qoy. Ada lagu. Deeqqifachuu eeguun jirta awwa garaan guddaa. Ahoo. Yoo na dhukkub yaa gima dhageessi wallahi. Bishaan awwa dhufuusa? Garaa ol kutee bakka garaa irraa ol dabalee as jira. No onnee faa rabbachuu jira onnee fi naama. Bootaa mijeessiif asiin akkana bar bishaan gisee akka guutame karaa bareedina gara dachee irratti. Haa dhiisee ati maali ooyruudha garaa kiyya. Haa ni gaafanne amma. Amma ni gaafanne ibsaa. Fidadhu gara. Amma laal. Nama dhuyita takkaa takkaanii deebista. Nama dhufu. Haa deemuma jiraan. Gana ontara jira training gira jira nanya kami start satu gori. Ana show na. Ari sih kan? Bijan jual dulu. Itu dia masih lakukan ada kamera orang itu dia start gori. La iya. Ari suri kau cedera deh. Gambar sih gafnya kayak Gori, awak bisa. Awak mau juga lebih ini kan? Awak ni kan dia ambil kan lah. Kamu ni kamu cerita share. Air bishan ya kita start gori. Sindra the game kita pisau cene kan le. Ada yang bisa duit kau? Oh. Ada yang bisa. Indugu. Oh tak. Bisa. Bisa nabi dah. Orang kena kita tak dia, orang kena kita tak dia orang tidak. Oh, bisa amari ya. Uli indugu ada mana? Ada mana indugu? Bishan ni dagaro. So Amma aku sumin deh ya. Mal itu saya tentu bisa nama apa tadi. Bisa Kamu tu rasa keromantik. Ya boleh tu. Awak tak kan mak kita tak minta. Kita tahu ada ayu sama dia jadi. Dekasnya Wan berani kita ti tentu. Tentu wan berani. Nama ide memang. Oh bisa kalau wan dah pada. Aman kita nak tu wan berapa? Deka kau ada tu. Tiga itu pak. Mana dia tu? Bisa. Wallahi dua itu jadi. Amma aku sumin deh masa. Allah aku jadi. Kenapa kita tentang jadi? Wallahi Allah aku itu jadi. Bak ada ni kali kan? Bisa nufi di sini. Ada ni kali. Kono kau. Tahu di sigara an mana kata? Bisa lama kan awak cuci. Bisa wallahi dulu bisa. Awu dah. Mana? Awak tu dua kiti. Hai. Aisa kan dia. Kamera bada. Ya nama itu juru. Awak di sigara rasa ya. Nama itu juru ya. Awak boleh so. Ugutak. Kod malamang kan ada game mas. Usai itu mandu kan? Mana gakar debet sih? Ini dia bisa. Ya boleh debet sah. Ini dia bisa. Awak. Ini dia bisa bisa. Kamu sahih, baru di sana kan? Ring bah, teman mau bahasa. Kira ada kutu itu sah. Budi kau tahu. Wallahi kira ada kutu itu. Semua tu cerita. Egel. Awak di si, duga wallahi duga cerita. Ada yang sih red bro. Ay, ina mana sah tu dia? Isa mangga ni dia. Awak bisa nanti dengan duga ini sana. Apa sih dinner tu? Mana jadi sah? Dinner duga ini sah sah. Wah, urut wallahi dah kami ni kaisa. Mata lagi. Aku mata gafi lama kan aku faham gafar dah. Lama kan. Awak jangan otor eh. Aci segala ni tuan dia.
देखो मैं लगा भाई करसाक दिसनी Bisa Ee gaafa. dafida wanta goon. asal sini godhu Dhage akka goonu jiru. Gaafuma sadii si gaafadha. Feetu takka deebisi. Lama deebisa beekaa. Deebisi. Lamee sadii ni deebisa. Ni baastaa Sirraa ijoollee. dhugaadhaa. Ni baastaa ijoollee. Inni baasa hundaan baasaa. Sadii ni Abbaan baasa. laakki eegale. Abaa alaaltu ijoollee dhiisi. amma ready dami Ayyee. Ibsa wallahi dhuguu hin danda'u. Wallahi hin danda'u. Ready. Feetu deebisi gaafii. Ayyaa. ready da Amma gaafii teenya chaalenjiidha. Eegalteen? Ayyaa. Amma gaafiin teenya chaalenjiiti. Gaafiin duraa akka jettu. Oo bishaan oobaaseeti kaabinaa dara guraagee. Ayi dee amma hariyaa ni gali. Hareen amma karaa chaalenjii dabarree jirra. Gaafiin dura akkanatti saalahii fi obsaa fi badurdiin keessaa nashidaa dara guuteen tan keessaa nama tokko baasee osoo hin jaan eenyu baasta? Eenyu baasta? Anuma nama takkan baasu hoo. Nama takka qooyi gaa naman baasu si baa. Nama takkan baasu silaan baasu garuu bishaan dhuguu hin danda'u. Bishaan dhuguu hin danda'u. Saanuu waan baasa. Saanaa hin baasu. Awwa geeraan nu dhuguu. Bishaan dhuguu hin danda'u. Dhugaa saanaa hin baasa. Dhugootti hin baasan. Warra kaan hojii dareena waan qabu. Itti aanti isaa hojii dareena saalee hojii. Saalee hin baasa? Saalee hin baasa. Irratti diitiin irraa baasanu. Baasii handaanina dirqisanii. Inni nama Obsaa fi baduroo? hojii dareena rakkoon qabu. Maal dhanaafati? Awwa. Hin dhugu. Awwa yaadii ati bishaanii achi kaaduu ati dhugaa. Ati dhugaa. Ni nima hunda. Amma siin jaalladhe siin jee tokko. Sin jaaddaa qofa. Mee himuun sin beekan yaa maqaa. Ati usi rabbi si harka. Rabbi si harka. Nam dila kan yaada du'an nama san. Ni yaadatti. Dila amma nam dila kan sin jaadda. Bishaan akka dheessita bishaan. Waan isaan qoon qabnee jiraatoti. Ay wallahi. Aareen gaa hundi siin deebisa. Hin dhuga bishaanis. Wallahi hin dhuga. Aareen naa. Aadaan. Alhamdulillah. Gaa hundi. Gaafiin dura akkanatti. Aye. Saalee fi obsaa fi baduddiin keessaa nama tokko nashidaa keessaa baasii yoo siin jaan eenyu baastaa? Wallahi nutti ulfaataan. Sadeenuun baasu. Numaan qaxxaamare. Har'a numaan qaxxaamare sadeenuun baasu bakka. Qixaataa barasii qixaanni bishaan kana guutuu dhuguudhaan hafuura takka. Awo ayyaa. Awo yoo hin ilaalaa si dhukkubsaddees ragaa taasisu. Bismillah. Maal dhukkubsatta? Bishaan hangaa kana Hangaa kana dhuguun dhukkubsadhu garuu. Hangaa kana mii? Maal keessa jira? Bismillah. Awo. Daawwattoota keenya isaan hin baasu jeeti kun bishaan bittiin godhaa jira. Hangam takka obsaa fi saalee fi badurdiin hangam takka akka jaalatu bishaan kana beekuu ni dandeenya jechuudha. Dhuga kun. Subhanallah. Garuu bishaan ifiifuu zeeroo kanaati waan takka waan nama godhuus hin qabu. Gaafiitti aanu dabale. Yoo dubbadde oluwa. Aku gara dhukkuu wallahi bisa ndi bisa muda kapan ya wallahi. Ndi bisa. Deh. Kapan ya bro? Muncul dari sini Bapak kasih. Oh, itu kan. Wallahi naik gawat tuh. Terima kasih. Terima kasih. Allah gada. Udah mau perakai sih kali orang mau tuh. Oh, kena dukung wallahi sa. Wallahi kena dukung jira. Aku bicara nih kan. Wallahi sa, aku gara kena dukung jira. Nanti matang. Tahu wallahi sa. Oh, mina lah. Dia mudah deh muncul. Lah, jelas lah. Dia mudah deh muncul. Oh. Karena cuma liter tak. Oh, liter lama itu. Liter lama siapa? Tak lama apa? Bisa. Karena ni ufil ni semua ada.
والله يسا والله جابانا كسيجرو والله أنت للاك إنتي تدي بخير تدي والله إنتي تدي دوغا لا وتدي ترام كي مشان غراو بني دي مجي أهو. أنا كيتيكا انو فاهم ودا إنه فتو انو أنا كيتي هذا بتين تيجي ترى